Appiin kun waa hedduuf isin gargaara. Keessaafuu yuutuubaroonni akkamitti taamlaayina feesbuuk yuutuubii irratti viidiyoo gubbarra keenya footoo akkasii irra barreessuu fi affeektii garaagaraa qaba. Kanaafuu itti fayyadamuu qabna. Ashamaa akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu har'aan tana waa'ee aappii saniin isin barsiisuudhaa deema. Kallattumaan karaa aappii kanatti yaada barru. Aappiin isin barsiisuu deemu faayilar app hajoo kanaa jechuu isaa ammaan tanaan isin barsiisaa jiru. Kanaafuu Play Store keessa deemtaniiti barreessitanii jechuu asirratti an barreessee waan jiruuf already ni jira. Faayilar app faayilar meekar hajoo kanaa. Kanaafuu isarra kilik gootan aappii kanaan isin barsiisuu deema. An already waan buusee jiruuf open qofaan godha. Open yeroon godhe aappii keessa nageessaa jechuu ammaan tana maal godhuu qabna. Aappiin kun waa hedduuf isin gargaara. Keessaafuu yuutuubaroonni akkamitti taamlaayina feesbuuk yuutuubii irratti viidiyoo gubbarra keenya footoo akkasii irra barreessuu fi affeektii garaagaraa qaba. Kanaafuu itti fayyadamuu qabna. Amma fakkeenyaaf gama jalaa kanatti create waan takkaan irraa isin garsiisaa. Isin ammoo yeroo gabbuuftan sirri keessa deemtanii ilaaltanii jechuu. Aappiin kun hedduu bareedaa ani isattiin fayyadama. Create hajoo kana asirratti cuqaasna yeroo takka hogguu cuqaasne akkuma isin gartan telegiraamiis feesbuukaas waa hunda qaba. Asirratti custom hajoo kun ammoo saayizii ati fi barbaadetti yoo uumuu fedhe jechuu custom saayizii jaa inninu. Asirratti ammoo istaandaardii poostaraaf jechuu poostara hedduu dalaga. Aappiin kun poostara garaagaraa feesbuuk irratti yeroo gadhiisuu feetan isa kana fayyadamtanii jechuu istaandard faayilar hajoo kana. Kanaafuu irra hedduun keenya ijoolleen feesbuukaa fi yuutuub fayyadamnu as gad dhufne yoo piroofaayilaa dalagachuu feene asirratti cover footoo nuuka feesbuukaati. Kun ammoo taamlaayin jedhama. Akkuma beekamu yuutuubii irratti gizee viidiyoo gadhiiftee footoo gubbarra keessu bareechitu sanii jechuu. Ammaan tanamee Instagram kanarrattiin isin garsiisa. Asirratti Instagram kanarratti hogguu takka cuqaasna. Yeroo cuqaasne haala kanaan nu banama. Okay. Backgroundii garaagaraa qaba. Jalqaba backgroundii filannaa jechuudha. Viidiyoo suuraa teenyaaf nuuf ta'u jechuudha. Background hajoo kanarratti yeroo takka cuqaasna. Background hajoo kanarratti yeroo cuqaasne haala kanaan nuuf fida. Backgroundii kalaraa yoo barbaanne as keessaa filannaa. Kalara custom yoo godhuu feene immoo kalarri kun akkamitti akka nuti barbaannetti uumuudha jechuu kalara uumna. Haa ta'u amma nuti gama gubbaa kanarrattis filannoo hedduu qabna. Akkuma beekamu laal filannoolee garaagaraa huur hajoo kunis filannoo mukaa garaagaraa qabna. Asirrattis akkasuma filannoo garaagaraa qabna jechuu gama gubbaa kanarratti filannoolee tanneen filannoo hedduu qabna. Kanaaf mee anammaa suuraa takka filadhaa jechuu backgroundiidhaaf. Okay. Mee suuraa isii tana backgroundii filadhu. Isii tana filadhu suuraa nyaataati. Okay. Amma egaa kanatti filannee booda maal godhuu nurra jiraata. Suuraa nuti fiduu edit godhuu feenu san add image hajoo kana. Add image hajoo kanarratti dho'inaa jechuudha. Add image san booda choose image hajoo lammaffaa kana filanna asitti jechuudha. Choose image hajoo kana isa kana filanna. Achi booda gama suuraan teenya bika jirtutti nu geessa. Kanaafuu mee suuraa isii jalqabaa kanarratti jirtu haa filadhu. Isii tanarratti yeroo takkaan cuqaasaa jechuudha. Ni fida. Amma asitti gaa saayizii suuraa tanaa wal qixxeessuu ni dandeenya. Original saayiziidha kuni. Yoo saayizii biraa godhuu feenes akkanatti saayizii 16:9 kana saayizii yuutuubiiti. Kanaafuu original saayiziin fudhadha. Background illee ni jijjiirti waa hedduu gootaa jechuudha asirratti saayizii isaa. Kanaaf asirratti eeguu filannee booda raayitii gama gubbatti argamu kana laa. Raayitii kana irratti yeroo tokkoof cuqaasna. Egaa cuqaasne booda haala kanaan nu dhufti suuraan teenya. Haala kana yeroo dhuftee gama jalaa kanatti saayizii isa ijoo kanaanii saayizii isii asoo guddifachuu dandeenya jechuudha. Saayizii isii haala kanaan as guddifna.
akkuma agartan saayiziin iddoo kanatti argamti. Saayizii isiidhaa guddisuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo bika kana qabnee suuraa akka barbaannetti adda harkisuu dandeenya. As qabnee jechuudha. Akkanatti. Suuraa kana eega fidannee booda position isii yoo jiru feenee asitti saayizii crop ammaan tana crop shape kajoo kana fa'aa haala bareedatti jechuun suuraa teessan laalama shape kana dalaguudhaaf shape garaagaraa hedduu aappiin kun waan hedduu bareedaati amma shape isii kanatti haa godhu suuraa tiyya kana keessatti galcheetiin gama gubbaa kanarratti save godha. Haala kanaan suuraa kiyya shape bareedatti naaf hojjetaa jechuudha. Gartanii wanni kun waan hedduu bareedaa fi salphaa ta'e qaba. Haala salphaadhaan suuraa edit godhuu yoo barbaadan aappiin kun hedduu isin fayyada waan garaagaraatiif. Kanaaf amma yeroo takka kilik goonaa jechuudha iddoo adii kanatti if duuba deebi'uudhaaf asirra kilik goona. Okay, wanni ammaas asirraa bareedaadha. Gama jalatti waan gartaan unoo barreeffama irra barreessuu akkasuma graafiksii garaagaraa sheepii garaagaraa jechuun barreeffama keetiif haa ta'u fakkeenyaaf sheepii kana keessaa maal ilaalla akkuma beekamu sheepii garaagaraa urjii isaa ta'uu beesik kajoo kana gama gubbaarratti ilaalla wantoota garaagaraa as keessaa arganna jechuun bilaashitti kana hundaa'uu fayyadamuu dandeenya mala sheepii tana hunda gartanii waan hedduu nama bareedaatiif fireemii qabaa waa hedduu bilaashitti as gubbaarratti argattan akkuma gartan kana. Waan garaagaraa as keessaa argattanii ilaalama isa kana yoo fudhannu taate akkanumatti gaffinnaa sanbooda adda harkifne yoo gama jalatti deebi'ee as gubbaarratti finnee isii kana gama gubbaatti deebisna qabne akkasii gama gubbaa goonaa erga gama gubbaa goone booda saayizii isiidhaa asirraan ni guddifna. Saayizii isii guddisnee eega kaanee iddoo barbaadne keenya jechuudha. Mataa gubbaa ta'us as ta'us. Ani isinuma agarsiisuu fi isinii waan isinitti tole filataa. Achi booda immoo giraafiksii tunurraa fi giraafiksii kanaa keessa gizee galee wantoota garaagaraa giraafiksii keessa arganna. Giraafiksii kajoo kanaa asitti iddoo kanatti jechuudha. Giraafiksii akkanaa miti giraafiksii kanaas gama gubbaa kanarra deemtanii filannoo garaagaraa ilaaltan sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa garaagaraa feesbuuk, iskaayipii, snaapchaat, yuutuubii jira, instaagiraamii jira waanuma barbaadan as keessaa loogoo isaanii argachuu dandeessanii jechuudha bilaashitti jechuudha tolaa. Aappiin kun waan hedduu iiziidhaati waan suuraa keessan babbareechuudhaaf. Amma fakkeenyaaf isa yuutuubii kanaa fudhannu. Yuutuubiin fidannee iddoo barbaadne keenya maqaa garaagaraa irra barreessuu dandeenya. yuutuubii. Giraafiksiinis waan akkanaa qabaa. Waa hedduu qaba jechuun sheepiin waan nuti ilaalle kana qofaa miti. Filannoolee garaagaraa qabaa. Ati seentee filachuu dandeessaa jechuudha as keessaa waan barbaade suuraa ta'eetiif. Hin dhumu. Amma hin dhumu laal. Wantoota garaagaraa qaba. Wantoota garaagaraa ifaa barbaadduu maal barbaadduu laal. Ifaa barbaadduu wantoota garaagaraa suuraa keetiif fayyadamuu dandeenyaa jechuudha. Aappiin kun aappii hedduu bareedaatii gabbuu isaatii itti fayyadama. Dhumarratti osoo hin finne maal isinitti agarsiisuun barbaada seef kajoo kana. Seef kajoo gama gubbatti seef yeroo goonu kwaalitii oriijinaalaa fi kwaalitii HD qaba. HD kanaan seef godhadha akka footoon teessan bareeduuf HDdhaan seef goona. Haala saniin mobaayila keenya irratti seef tahee nuuf bu'aa hedduu galatoomaa waan daawwattaniif.